Cloud account si jettu tuqnee account ka jiru keessa galla create account bakka jettu kana jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul Abga fi namoonni baay'een nagaafataa turan haala kamiin akka mobile cinaa teenye yookaan immoo waan mobile irraa daawwataa jirru mobile sana of bira kaahuudhaan haala kamiin agarsiisuu dandeenya gaaffii jedhu namoonni baay'een keessaa nagaafataa turani. Wanni kun namoota barumsa barsiisan qofaaf osoo hin taane reakshinii adda addaa waan mobile irraa yookaan immoo kompiitara irraa ilaalaa jirru irraa dubbachuudhaaf sirriitti faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Barnoota tokko duraan barsiiseen ture. Haala kamiin akka waan screen recordii irraa waraabne yookaan immoo viidiyoo barnootaas ta'u waan bilbila keenya irraa waraabne haala kamiin kavarii mobaayilaa keessa galchuu dandeenya ka jedhu barnoota tokko duraan barsiiseen ture. Sun eegaan waan screen recordii goone mobaayila keessa galchuu kavarii mobaayilaa keessa galchuudhaan haala kamiin akka itti barsiisuu qabnu. Kaharraa kun garuu haala kamiin waan mobaayila irraa agarsiisaa jirru ofii keenya cinaa sana taahuudhaan haala kamiin akka hojjechuu dandeenyu haala kamiin akka walitti finnu jechuudha. Sirriitti itti xiyyeeffattanii daawwannaan viidiyoochi baay'ee salphaa karaa salphaa ta'een hojjetamuu danda'a. Inni tokkoffaan nama mobaayila tuttuqaa jiru sana viidiyoo isaa qopheeffachuudha. Nama waan sana irraa dubbate sana viidiyoo isaa qopheeffachuu. Inni lammaffaa waan mobaayila keenyarraa agarsiisuu barbaanne sana qopheeffachuu. Waan lamman sana qabaachuu qabnaa jechuudha. Waan lamman sana haala kamiin walitti finnee akkasuma haala kamiin qopheeffanne isa jedhus waliin ilaaluu deemna. Kaayin maasterii keessatti sirriitti isin hubachiisa waan ta'eef jechuudha. Create new project ka jedhu kana tuquudhaan 16 filannee create ka jedhu tuqachuudhaan gara gaalarii keenyaa deemna ni eegallaa jechuudha. Waan sana lachan walitti fidu. Create yeroo tuqanne gara gaalarii keenyaa nu geessa image assetii keessa background tokko fudhannee deemna. Background duwwaa ka lachan jaraa irratti walitti finnu. Wanni guddaan lachan jaraa walitti fidu osoo hin taane haala kamiin qopheeffanne isa jedhu bal'inaan kan nuti ilaaluudhaan deemaa jirru jechuudha. Background suuruma ta'e adii feenu gurraacha waan feene fudhannee dhufne harkifachuudhaan gara fuulduraatti harkifne daqiiqaa 3 yoo ta'e viidiyoochi daqiiqaa 3 dheeressina daqiiqaa 10 yoo ta'e daqiiqaa 10 harkifne dheereffannaa jechuudha. Amma daqiiqaa 2 gahee jira haga daqiiqaa 3 wayitti harkiseen dheereffadha. Sanaan booda erga dheereffannee kaane sarara diimaa keenya jalqaba backgroundicha irratti deebifna lafuma gurraacha kana xoofne jalqaba irra dhaabachuudhaan layerii tuqanna. Layerii tuqannee amma viidiyoo waraabne sana miidiyaa tuquudhaan viidiyoo waraabamee jiru sana fudhannee dhufna. Viidiyoo tokko daqiiqaa 2 sakandii 20 viidiyoo san fudhee dhufe. Viidiyoo san gam tokkoon kaahuun qaba. Kanaafuu maaliin godha? Spliitii godheen gam tokkoon geessee kaaha. Sarara viidiyoo irra yeroo tuqne egaa mallattoon asii nuu bahu mallattoon gara kaaniin nuu bahu kun ni jira. Mallattoo kana jala split screen ka jedhu kun ni jira. Split screen kanarra tuqne ka gimmaashii gara bitaa kaahu kana fayyadama. Sanaan booda nama gidduu sanarra geessee kaaha hagam barbaade harkisuudhaan nin bal'isa hagam barbaade nin xiqqeessa. Lafa gurraacha duwwaa tuquudhaan ammallee layerii tuqee miidiyaa tuquudhaan mobaayila sana fidee dhufa. Miidiyaa tuqeen mobaayila waraabame sana fidee dhufaa jechuudha. Amma lachan jaraa wal cinaa kaa'een sirriitti isinii ibsuu barbaada waan ta'eef sanaafis split screeniin fayyadama. Mallattoolee as jalaa ba'an split screen ka jedhu kun ni jira. San immoo ka gara mirgaan fayyadamaa jechuudha. Mallattoo isa kanarra yeroon tuqee gara mirgaarra dhufee ta'a. Screeniin kanarra haxaa'uudhaan mobaayila san gidduurra fidee kaa'a. Yeroon asa taa'e gidduurra dhufee ta'a hagam barbaadeen bal'isaa jechuudha. Amma viidiyoo lama wal bira dhufanii jiru. Haala kamiin akkasitti finne inni jedhullee itti deemnaa jechuudha. Amma wanni nachi dubbatu iskiriinii kanarra mul'ataa jechuudha. Sarara lama qabna. Sarara isa kana saayilantii haa godhu. Sarara isa mobaayilii irra jiru sana saayilantii haa godhu yoo sagalee qabaate. Maaliif sagaleen namni gara kaaniin tahaa jiru dubbataa jiru ni jira waan ta'eef akka inni waliin jeegne tokko saayilantii goona pileeyii haa goonu. Cloud account si jettu tuqnee account ka jiru keessa galla. Yeroo taphachiifnee ilaallu eegan sagalee isaatiif wanni mobaayila sanarraa agarsiifamaa jiru wal duukaa deemuu qaba tokkoffaa jechuudha. Haala kamiin wal duukaa deeme inni nu wal duukaa deemuu qaba maaliif walii waraabame waan ta'eef amma akkaataa inni itti waraabame waliin ilaaluu deemaa jira waan ta'eef namoota baay'ee kan rakkise kana waan ta'eef amma paaswordii itti galchitu sanaan booda new create new ka jedhu sanarra tuyitu for myself jechuudhaan waan adda addaa wanni inni achi sagaleedhaan dubbataa jiru mobaayila kana irra mul'ifamaa jira jechuudha. Waan kana lamman egaa erga
waraabdanii booda dhuma irratti wal qixxeessuudhaaf amma sararri viidiyoo dhufee asitti dhaabata akkasuma sararri moobaayilaa sun wal qixa ta'uu qaba maaliif sagaleen jira wajjin deema waan ta'eef sararri baakgiraawundii irra jiru garuu dheeraadha waan ta'eef isa irraa mureeggateen amma gara waraabbii isaatti deebinaa jechuudha. Viidiyoon kun lamman yeroo waraabamu wal faana waraabame akkaataan itti waraabame egaan moobaayilli tokko nama kanaaf moobaayila inni baadhatee tuttuqaa jiru fuula dura isaatii kaameeraa biraatiin waraabamaa jira jechuudha. Namni kun moobaayila takka baadhatee dubbataa jira waan moobaayila sanarraa ilaalee dubbataa jiru kaameeraan biraa isa waraabaa jira. Kana jechuun moobaayila takka baadhatee gurraacha harka isaa keessa jira. Moobaayilli inni harka isaa keessa jiru ka gara kanaan jiru moobaayila gara kaaniin jiru kan waan irraa inni tuttuqaa jiru mul'isaa jiru sana iskiriinii isaa waraabaa jira jechuudha. Kaameeraan tokko fuula dura isaati guutuu isaa waraabaa jira. Moobaayilli inni isa harka jiru immoo iskiriin riikoordiidhaan wanni inni tuttuqaas jiru sun waraabamaa jira jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti moobaayila lama qabna. Ka gurraachi harka isaa keessa jiru sun iskiriin riikoordii ka gara kanaan taa'u waraabaa jira. Kaameeraan fuuldura isaa jiru immoo isaaf moobaayila gurraacha sana waraabaa jira jechuudha. Lamman san walitti finne. Kaameeraan fuuldura isaa jiru isa waraabaa jira. Isaaf waan inni baadhatee jiru waan inni dubbataa jiru. Moobaayilli inni isa harka jiru immoo waan inni tuttuqaa jiru waraabaa jira jechuudha. Kana jechuun moobaayilli inni isa harka jiru hojii lama hojjetaa jira. Tokko irraa agarsiisaa jira, lammaffaa irraa waraabaa jira jechuudha. Iskiriin riikoordii isa achirraa godhee moo fudhannee gara cinaatiin finnee keenya. Moobaayilli isa fuuldura jiru immoo waan inni baadhatee jiru waraabnee jechuudha. Mee miidiyaa tuqnee gara biraatiin isa halaallu waan lamman qopheeffannee jechuudha. Jalqaba isa hafidu ni dhufee as seene. Kana jechuun moobaayilli tokko waan inni baadhatee taa'aa jiru akkasuma waan inni dubbataa jiru isa waraabaa jira jechuudha. Gurraachi isa harkaa immoo iskiriin riikoordiidhaan waraabaa jira. Iskiriin riikoordii sana immoo dhaynee haa fidannu hin dubbataa jira. Iimeeliin akkasitti banatamaa maaloo waan jedhu ni dubbataa jira. Kanaafuu wanni ni dubbataa jiru sana immoo maaltu waraabaa jira? Gurraacha harka isaa sana keessa jirutu waraabaa jira jechuudha. Moobaayila gurraacha sanarraa fudhannee immoo deemnee haa finnu leeyeriidhaan. Gurraachi harka isaa keessa jiru waan inni agarsiisaa jiru sana waraabaa jira jechuudha. Moobaayilli fuuldura isaa immoo isaaf moobaayila inni baadhatee jiru. Lamman kana walitti finnee jechuudha. Sanaan booda mee leeyerii tuquudhaan waan moobaayila gurraachi inni harkaa tuttuqaa jiru sana moobaayilli sun waan inni waraabe leeyerii tuquudhaan immoo fidannee dhufnaa jechuudha. Leeyerii tuqaa iskiriin riikoordii waan godhame sana fidee cinaa isaa kaahaa jechuudha. Kana jechuun iskiriin riikoordii isaa yeroo waraabnu wal faana eegalsiisuu qabnaa jechuudha. Iskiriin riikoordii yeroo inni dubbachuu jalqabu kaameeraan fuuldura isa waraaba akkasuma moobaayilli inni isa harka jiru immoo maal akka inni godhaa jiru iskiriiniin isaa inni waraabaa jechuudha. Lamman sana erga walitti waraabne kaane moobaayila adda addaarra waan jiru sana lamman walitti finne wal cinaa keenyaa jechuudha. Wal cinaa keenye waan sana lamman akka namni sun cinaa taa'ee irraa haasa'aa jirutti wanni inni tuttuqaa jiru sun salphaatti mul'achuu eegalaa jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kanaan lachan sana waraabnee kaane isa tokko immoo saayilantii goonaa jechuudha. Sagalee inni moobaayilli yeroo waraabamu yoo sagalee fudhatee jiraate saayilantii irraa goona. Ka cinaa isaa jiru sun haasa'aa jira jechuudha. Waan nuti achirraa ilaallee nutti agarsiisu sana waraabaa jira jechuudha haala salphaa ta'een. Inni jalqabaa kun egaa inni miidiyaan nan barbaachisu isa diileetii ofirraa haa godhu. Yeroo dubbannu yeroo waan akkasii barsiif yookiin waan akkasii irra react goonu garuu bakka tokko osoo seeraan teenyee rarraafamuu dhiifnee bareedduudha. Akkasuma green screenii waan duuba keenya jiru magariisa goonee remove gochuudhaan stuudiyoo keessattis fayyadamuudha akka nu ta'utti osoo green screenii fayyadamnees baay'ee bareedaadha jechuudha. Kana diileeta godhu sanaan booda gaa erga lachan sana haala kanaan walitti finnee booda steepiin inni ittaanu gara gaalarii keenyaatti save godhachuu. Waan dubbanne sana finnee wal cinaa keenyarra xiyya kana tuquudhaan save to gaalarii godhannaa jechuudha. Qualitiin qulqullinni 4K isa dhumaati. 440 ni jira. 2K 4K jira. 2K jira. 1080 jira. Akkasuma 720 quality warra kanarraa ka barbaadan irra kaasan keessanii save as video ka jedhu tuquudhaan gaalarii keessanitti salphaatti save godhattu jechuudha. Steepiin isaa gan kana fakkaata baay'ee salphaadha itti fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.